السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تقى شنتي أرجعني الحمد لله رئيس الجد شيخ جافنك أيه. شيخ جافه يعني جات يعني وقاشني دا بيته وفوني دا بيجرو سن ألفان قراءة دا فوق أبو نايكي أتمنى مي وفقراء أبو إني إني هم جاني تناجيبني odoo ulfa garaa qabdu siikhe nama ulfa garaa qabu ni kaan inni kamu jaaniitti si deebisan. Inni hoo maal jedhe wayitatti si deebisan maal jenni? wajjin jiraannee tuma eegasii ergamtaan dhalatee waggaa tokko wajjin teenyee na biraa biyyaa ba'e. Eegasillee anillee kalaasee waggaa eegasii deemee anillee waggaa shani walitti hin deebine kalaasnee kennaan illee bitee akkamiyyoo yoo na hiyyennanii hooqamaa godhu fakkii ni danda'ama. Wallaan tana murtii godhuu hin danda'u. Faksii ni danda'amaa hin danda'amu murtii godhuu hin danda'u. Waan kana waan qaadii dubbiftee qaadiitti himattee qaadiin isaas dubbisee murtii isii godhu. Tiyyaa miti. Warri keenyallee ididanii beekaa warri keenyallee inni ho'isiraanii numaan jiran nama hin gaafatu. Warra keessaniitu sirraanii nu siin jee. Inni eessa jira? Biyya jira jaarsi ta'e. Inni illee biyyaa ba'ee jira laafee biraa jira. Kan baay'ee. Innis biyyaa ba'ee jira. Ni ulfaata keessa lachuu isin lachuu eega biyya hin jiraanne akkam godharee qaadiinu awwa imtihaanuma fatanaa. Qaaduma gaafadhu qaadii beeka. Waggaa jaa jira beekaa maanta. Maal? Waggaa jaa feena waggaa shan fixeen jira waggaa jaa. Amma inni telefoona isaanii qabdaami? Eenyuudha? Akka qaadiitti maddu telefoona qaadiina dubbisu. Kas godhi inshaallah. Ayyee. Waalaikum salaam. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eenyu? Waalaikumsalam. Saya saja sih kalau Iko maji. Sambo jamii iko live. Ega maal jette mee? gaafii qaba jedhe. Gaafadhu. Sheekha turii laguuna dhufee chubireediin kana fattinarraa badu guyyaa jaatti hangara guyyaa tokko jidduu ooleeti dhiqadhaa guyyaa torbaaf dhiqadhaa. Jaarri koo dhufee na bira jira guyyaa takka jidduu oolee amma si shakkee na dhaan qulqulloomne garuu guyyaa 8 kadheedha dhiqadhee qanii dhiqadhisa waa takka hima kan jiranii dhiqadhee jaarri koo wajjin bulee tokkoffaa wali rafee lammeessoo yeroo waliin rafu booddee irraa dhiiga argee mandiina irratti garuu achumaanii kalaas dhiiga argee rifadhee osoma jechuun jaarsa koo wajjin rafaaru rifadheeti dhiiga argee jennaan kalaas waan akkanaati jennaan achumaanis na dhiisee garuu ani akka duraatitti guyyaa torbaaf dhiqadhe garuu 8 dhiqadhe wanni kun narratti akkam godhe.
dura inni guyyaa jaasirraa dhufa guyyaa jaasirraa deema dhiini kun akkasii miti gizee dhusi dhufee guyyaa jaa deema moo guyyaa shan deema guyyaa jaa deema guyyaa jaaffaa irratti meena dhagee guyyaa jaaffaadha guututti qaamni kee kasaalaatis qulqulluu ta'ee wanni akka bishaanii dhufa moo guyyaa torbaffaa dhufa la guyyaa jahaffaa wanni akka bishaanii dhufa bishaan qulqulluu sun ammoo guyyaa torbaffaa dhufa guyyaa jaaffaa dhageeffadhu guyyaa jaaffaa bishaan akka booruutu dhufa moo bishaan qulqulluu dhufa bishaanuma qulqulluu dhufa guyyaa torbaffaa bishaan akka booruu san turu kan isan dhiqadha dhageeffadhu guyyaa jaaffaa bishaan qulqulluu gizee gartee jibrii bukkee ol keeysu kaa'uu carqii takka itti ol keeysu bishaan qulqulluu kana gabbaa akkasuma kusii miti dhaabbatee jechuudha. Akkasuma. Haya dhiqatte eegaa ati dhiqatte booda eega qaama dhiqatte booda wanni akka booruu san dhufu. Guyyaa san dhiqadha. Guyyaa torbeessoo dhiqadha akkasuma dhiitee guyyaa jahaa sanillee guyyaa torbeessoo dhiqadha. Wanta kana garee keessa barannee turre jidduu osoo oolanii bareedaadha. Guyyaa tokko jidduu oolanii osoo dhiqatanii irraa qulqullaa'ee jecha dhaga'ee kanaaf jechaan guyyaa tokko jidduu oolaa dhiqadha. Jahatti filaannee kanarraa qulqullaa'u jaa an guyyaa torbeessoo dhiqadhee salaa. Irra bareedaa maal irra bareedaan akkam? Dhaggeeffadhu irra bareedaan akkasiin jiru. Irra bareedaan jidduu ooluu qabdii. Ooluu qabdii miti ukti. Irraa badee guyyaa jahatti na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Guyyaa tokko jidduu ooluu qabdii. Na dhaggeeffadhu. Dubartiin takka guyyaa sadiitti irraa dhaabbatee afuritti irraa dhaabbatee mallattoo lama qabdi dubartiin. Mallattoon lameen amma dubartiin gariin yoo isiin jibrii bukkee zamana Aayishaa Ummul Mu'miniin radiyallahu anhaa Aayishaa dubartiin jibrii bukkee qaama isaanii kasaalaa keessa ol naqaniiti fuudhanii ergan Aayishatti. Gizee laaltu jibrii san ganaa gartee waan bobbooruu qabu. Laalteeti ganaadhaa jettiin Aayishaan. Lama dammaas gizee isaan ol naqanii baasan bishaan qulqullu amma xaaradhaadha. Sigaru jira dubartiin takka yoo qaamni sii kasaalaa bishaan qulqulluu fide xaaratte takka amma qaamni sii kasaalaa akka jiru goggogee wanni cufti dhaabbachuu xaarattee jirti dhaabbatee jira. Kanaafuu qaama sii dhiqattee salaatatti fufuu qabdi. Guyyaa tokko jidduudha ooluun barbaachisaadha wanni jaamaan jiru irraa dhaabbannaan salaata dhiqattee salaatu qabdi. Taakka jee ati amma guyyaa jaatis tidhiifteeti guyyaa jaa kasilaa bishaan qulqulluun bee guyyaa torbaffaadha dhiqatte akkasuma kusii miti. Guyyaa torbaffaa gizee dhiqattu nagee qabdaa jechuudha akkasimi. Haya eegaa ati qaama dhiqatte booda guyyaa 8ffaa yookaan 9ffaa bishaan wanni akka booruu dhufte takka eega jaarsa keetiitti daamtee wajjirafu jirtanii amma eega wajjirafte booda wanni akka dhiigaa dhufte akkasimi. Haya duraan dursee eega qaama dhiqatte booda wanni akka booruu san yoo dhufte waa takka rakkoon qabu salaata kee dhiisuun qabdu waa takka rakkoon qabu taakka jii. Wayita gartee jaarsa keetii hojii raftu wayita gartee walitti daamtan dhiinis irraa beesan dhiiga qulqulluudhaami. Dhiiga qulqulluu dhiiga akkasuma hin taane gara dhiiga haphiisaas. Egaa diimaa. Dhiiguma garuu. Diimaa akkuma dhiigaati. Dhiiga haphiisaas. Diimaa. Akkuma narraa badee qanuma san narraa badee ani garuu guyyaa lamaaf gidduu olee ammas deebee inni qanuma san narraa badee. Malee inni dhiigni san. Naddee didennaan guyyaan sun halkan keessa sa'a sadii subii qanii saniin salaanne akkasi eeggaa zuurii dhabeennaan itti dhiisee dhiqadhe amma sira deebee dhiqadhee salaate akkasumas salaatee soojaaskoot wajjin rafini haga guyyaa lamaa jidduu oole kanaan booda jaaskoolii rafe amma ni maqanii saniiti malee. Aayaa dhageeffadhu jaalatti amma laal ka gurima saniitu dhiigni san gurraacha gartee gurraacha sanii miti kasirraa bee akkasii miti. Diimaa haphiisanii diimaa san rakkoon qabu qushaashni gartee wanni akka booruu ka dhuftus rakkoon qabu jaarsa keetillee naguma wajji rafuu dhiiftee wajji rafuu dandeessaa salaataas dhiisuun qabdu turte akkas. Maal irraan jiran jechuudha.
waata kasiran jira salaatan dhiisii wulii waan akkasiitiif dura gaafadhu. Okay. Gaafii lammaffaa ishee fakkeenyaaf amma dubartiin ulfaa tokko waan akka bishaanii turraa ba'a waan akka bishaanii kanaa bishaan osoo hin taane bishaan akka bifa akka fakkeenya furii fakkaatu kana amma yoo fakkeenyaaf salaataaf oddaadheeyyuu ammataa kiyyaa qabu fakkeenyaaf salaataaf dhiqadhee dhufee osoma salaatu wanni kun ammas jiidha wanni akkam godha salaata kana. Edurra wal dhabde ulamaa'in wanni kun qabahu gartee bikka qaama gartee dubartii qaama saalaa bikka fincaan bahurraa immoo bikka gartee qaamni saalaa dhiiraa kaseen bikka sanirraa bahamoo jaanirra wal qaban ulamaa'in yoo bikka fincaaniitii beesan maniyyiidha udua balleeysaa jaan wadiga yakkaza yoo gartee jiini kun gartee jiini kun wanni kun waan akka bishaaniitimi waan akka bishaanii garuu yeroo ulfaa malee yeroo kan wanni akkasuma qabu yeroo ulfaat wanni akkasuma dhagama garuu salaata akkasuma salaataan yeroo ulfaat isuma amma addaadhu yeroo salaatu ta'u ufitti argamu yosuma argu salaata yeroo tokko tokko suma akka jiidhaa rusuma beeku waan kana yeroo ulfaatti dhuga amma ulamaa'in gariin umaan qabu jaanii warra kasi fatwaa godhee jira irra gaariin immoo gartee yoo gartee uduwatte irra ahwata irra gaariidha jaanii ati yoo dandeeyse uduwadhu yoommoo inni kasitti katti fufu taate si uduwate ammaa salaatatti yoo jiru kabahu taate salaata keettuma bufta akka gartee wanni musalsal salaatan dhiisin. Ayya rabbi jazaakina kafala. Sira gaafii asirraa yoo gaafatanii gaafii tokko gaafadhee ture gaafii ji'a torbamoo ji'a 8 gaafadhee ture gaafii an gaafadhe sanis isin booddees ni deebisesi gaafadhee isin deebisanii gaafadhesi warri asirratti gaafii jala deema warroonni dhiiraa afaan isaanii jedhanii nama arrabsanii garuu maal akka jedhan isaanii dhaabbachisanii dhiifama goon inshaallah haga yoom guyyaa diinii wallahi dhiifama isaanii godhu. Gaafii hin gaafadhee ture hooma daladdee faatee achi dhuftee gaafii gaafatti erga geeffattee booda ana osoo dalagee maal gochuu dhufee gaafadhe dalagee jedhee yoo gaafadhe karabbii tokko hin sodaane nama jabin malee sodaadhaan. Waa hedduu koomentii keessan jala barreessaa. Warri koomentii namni waan fedhe haa jedhu. Warri koomentii kun kafayyaa qabuu jira kafayyaa qabuu jira kajarjaraa jira oowwaqa warra qabu ta'u warra koomentiitti dhiisi. Usi gaafadhu gartee waan fedhe gaafadhu baradhuusi cal jalaa jee itti dhiisi warra koomentii. Anaafi miti ani rakkoo qabu ani gaafadha maaliif wanni tokko irraa barattuuf namni tokko zimmeedhee wanni tokko kana laalurra gaafatan wanni tokko barumsarraa argachuutu irra bareedaadha. Warra koomentii jala deemaa nama arrabsuu waan fedhe dubbatu dhimma isaanii rabbi walitti maal irraa goonanti. Sheeka salaata keessatti waa'ee salaata irraa amma du'aayii yeroo salaata akka isin jettanitti du'aayii isin jala dhagaye qaranoo salaata salaannee salaammata baafannee kaanee du'aayii kadhanne ammoo isin akkasii miti salaata eega salaattanii attayyaata irraa booda rakaa sadii magariibaa ta'u fakkeenya ishaayii zuurii haa ta'u salaata mukaamiyyuu haa ta'u salaata irraa booda erga salaattanii kaatanii booddee attayyaata fixxanii du'aayii kadhattanii رسول الله صلى الله عليه وسلم أشي خاتني حق أشوفني دعائي كأستني خاتني سلامة بافتني جأن نملي تكتب نمر بأكنا شيء نوارين جلا دقي جناني لا ونقصدين في نودن مرة أنهم نودن أكنا دعائي كأساس ربي جأن ونسني لا ديبي فات مديسي وان جنة دقي نملي تكو غرتي زوري صلاة جرا فكينيا أتايا درا gode rakaa sadaffaa folkee afraffaadhaaf attayyaatu maayii irratti attayyaatu qaraate booda rasuularra salawaata buuftee waa afran rabbiin rasuula islaam irraa maganfadhaa jee maganfattee eegasii falyatakhayyar min addu'aa maa shaa jee du'aayii irraa waan fedhe haa filatu du'aayii godhatta attayyaatuma keessatti jechuudha oduma attayyaatu eega fitte booda achuma keessa du'aayii godhattee du'aayii tee خدا خدته ربنا اتنا في الدنيا مال جته دعائي فيت خدته
إيجاسي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جاي تبودا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إنت ذكري قوت صلاة الرايقة بعد بودا ذكري ونجم يعني دعائي ما ليه تشي غير تركب فوتامي حركوا للفوت سنو سنتاني أخا كيف هونية هي يا رب وان كان أقول يدي بكا السيئات هل أمور كانت في حتى هي الفودة دعائي حركوا للفوت حركوا للفوت حركوا للفوت أختي شيخا كالزنجيني حركوا للفوت حركوا للفوت عن جنين التايات وكسمجر أكفت حركة خيغرتي سربار رخيسة حركة خيغرتي مايت دعائي ثلاثة كيسالي فاتن صلاة بخيسة تخبرت بتجي سنجي جرو أما فكين يزوري صلاة جرت أما مخريبة ما عيشة أما هافم كيسنا جل فكين صلاة إرجل سلام أبا فديك يبود يفوت فرد وان سرك أشون دندايسي أنجرو سننجرو أكسن ننجرو أكسن ننجرو أكي جرو خني ستي مي شريعة وان جت فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فادعوا الله متي ذكري قدادا يقول صلاة الرابطة أتمو غزي التاياتو قراتي صلوات رسول رب بوفتي صلوات رب السلام عليه وافرن رامغان فتي ايغسي فليدو دعائي تفدي آخر أتوجي رسول الله السلامي أجمع كرت التاياتو ايغا في تبودا دعائي تيغو إيجاز بودا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تملي أركول الفوت ودو قرتي سلام تام بابا أركول الفوت دي بتخبرت أما سيقلتي إيه نعم جزاك الله خيرا غلطوا معي ربي جزاك جنة آمين آمين آمين